OMN waggoota kurnan darbaniif uummata Oromoof miidiyaa walabaa fi cimaa uummanni Oromoo qabu kan jedhamu ji'a tokkoon booda cufamuuf jedhaa bulchiinsi miidiyichaa maaltu mudate kan jedhu odeeffannoo walitti qabanneerraa guutuu keessatti dhageettu. Soomaaliyaan dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaandii waliin mallatteessite irratti Itoophiyaa qeequu bira darbee hanga waraana labsuutti darbees diinota Itoophiyaa waliin walii galtee humna karoon gaanfa Afrikaa akka jabaatu kan godhe bulchiinsi Hasan Sheek Mahmud Rollaansitti rifate sifi milkaa'in haala jedhu waan fakkaatuun amma immoo biyyattiin bulchiinsuma mataa ishee jala jirtu wal dhibdee hamaa keessa akka jirtu beekameera. Soomaaliyaan bulchiinsa ishee jala jirtu wal dhabuu bira darbee hanga ajaja hidhaa walitti baasuu pireezidaantii naannichaa fi mootummaa federaalaatiif maaltu ta'e kan jedhu Firankoo Deegilii waan qopheeffate qaba hanga xumuraatti akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafa. Baajataa amma qabuun OMN ji'a tokko qofa tajaajila jedha bulchiinsi OMN. Yeroo akka murteessaa ta'e uummanni biyya keessaa sagalee barbaadu kanatti miidiyaa keessan fiixee cufamuu irra ga'ee baraaruun dirqama seenaati kan jedhu bulchiinsi OMN sa'aatii murteessituu kanatti uummanni Oromoo tarkaanfiiwwan baraarsaa akka fudhatan jechuun waamicha godhee jira. Wareegamuu Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofee harka qullaa biyyaa ba'uuf kan dirqame OMN deebisee miila lamaan dhaabbatee uummata isaa tajaajiluuf aarsaa guddaa kafalle jedha bulchiinsi OMN. Ofii rakkoo keessa taa'ee rakkoo sabni keessa jiru lallabe addunyaan waan Oromoon keessa jiru akka hubatu halkanii guyyaa ifaati. Qormaataan kan hin jilbiinfanne OMN uummata isaa hidhaa dararaa ajjechaa beela dheebuu fi rakkoowwan birootiin biyya keessatti balaa jala jiruuf ciniinnatee hojjechuu itti fufe. Kanaanis dhugaa Oromoo karaa dhugaan addunyaatti agarsiise. Qormaata jajjabaa keessa taa'ee OMN hojiiwwan kana ammas ittuma jira jedha bulchiinsi OMN. Harka tokkoon uummataaf sagalee ta'a, harka tokkoon immoo rakkoo hanqina mallaqaa hamaan isa mudate furuuf tattaaffii obsa fixachiisaa taasifamuun kan hime bulchiinsi OMN gama sagalee uummataaf ta'uutiin hojiin boonsaan seenaa keessatti faarsame dubbatamuuf hojjetamuu ibsee jira. Gama rakkoo hanqina mallaqaa furuutiin garuu itti milkaa'uu akka hin dandeenye beeksise. Keessattuu waggaa tokko as OMN hanqina mallaqaa qormaata guddaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuutu na mudate kan jedhu bulchiinsi OMN yeroo ammaa kana kaazinaan OMN sadarkaa duwwaa ta'uu irra gahuu ifoomse. Mallaqa baatii tokko qofaaf kaazinaa keessaa akka qabus himeera. Mallaqni kaazinaa keessaa dhumuu isaatii yeroo murteessaa uummanni Oromoo miidiyaa sagalee ta'uuf barbaadu kanatti cufamuu fiixee irra gahuu beeksiseera. Ji'a tokko booddee OMN guutuutti cufuu sadarkaa dirqama ta'uu irra geenye jirra kan jedhu bulchiinsichi. Hanqina mallaqaa miidiyaan akka asxaa sabichaatti ilaalamu dhaabbanni guddaan Oromoo waggoota kurnan darban Oromoon ittiin boonaa ture. Tirooroo irra gahu himata haqa ofiin ittiin barbaaddataa dhugaa ofii ittiin lallabataa ture uummanni seenaa ta'uuf jira jedhe. Kun akka hin taane bulchiinsaa fi boordiin OMN hanga hojjettoota OMN koree tumsa OMN hanga quuqamtoota OMN fi quuqamtoota uummata Oromootiin tattaaffii obsa fixachiisaa taasisuu eereera. Rakkinichi sadarkaa humna keenya ol ta'uu irra gahee jira kan jedhu bulchiinsichi uummata Oromoo bal'aa yeroo akka murteessaa ta'e kanatti miidiyaa cimsee barbaaduuf OMN cufamuun gadda guddaa akka ta'u ni hubanna jedhe. Kana waan ta'eef yeroon akka murteessaa ta'e kanatti miidiyaa keessan fiixee cufamuu irra gahee kana baraaruun dirqama seenaati jennee amanna jedha bulchiinsi OMN. Dirqamni OMN baraaruu harka keessanitti kufee jira kan jedhu bulchiinsichi OMN uummanni Oromoo dhiqeeffatee OMN inni baraara amantaa jedhu akka qabus ibse. Kana hubattanii tarkaanfiiwwan deeggarsaa baraarsaa OMN hatattamaan akka fudhattan jechuun bulchiinsi OMN waamicha ariifachiisaa taasiseera. Ji'a tokkoon booda deeggarsi dhufu baannaan maaltu uumama? Maal murteesse ta'e boordiin yookaan bulchiisi? Egaa guyyoo amma akkuma sala jedhee bara darbee rakkina OMN keessa jiru boordiin ibsee ture. Ammas boordiin ibsaatuma jira. Nutis akka bulchiinsatti ibsaati jirra. Ji'a tokko booda yoo haalamma jirutti fufa ta'e ji'a tokko booda OMN carraan jiru qilleensarraa dhabamuudha. Cufamuutti deemaa jechaadha. Ani qilleensarraa OMN badaa, OMN hin cufamaa kan jedhu sana afaan guutee dubbachuudha natti ulfaata. Miidiyaan guddichi kuni uummata Oromoo guddicha, uummata Oromoo bal'aa ammana ga'u kana dugda duubaa otoo qabu, dadhabina haa qabaatu, cimina haa qabaatu, garuu instituushinii Oromoo tokko. Kanaafi Oromoon
calliseetuma yeroo waan ija Somaaliyaan dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaandii waliin mallatteessite irratti Itoophiyaa qeequu bira darbee hanga waraana labsuutti darbees diinota Itoophiyaa waliin walii galtee humnoota karoon gaanfa Afrikaa akka jabaatu kan godhe bulchiinsi Hasan Sheek Mahmud yeroo wallaansitti rifate siif milkaa'in haala jedhu waan fakkaatuun amma immoo biyyattiin bulchiinsuma mataa ishee jala jirtu wal dhibdee hamaa keessa akka jirtu beekameera. Bulchiinsa Jubaalaandi jedhamti. Bara 2013 irraa kaasee bulchaa kan jiru bulchiinsi pireezidaantii Ahmad Mohammad Islaam yookiin Maadoobii mootummaan Somaaliyaa heera mootummaa cabsuun akkasumas tokkummaa uummatichaa jeeqaa jira jechuun himate. Itoophiyaa fi Keeniyaa waliin kan wal daangistuu fi naannolee hanga tokko walaba ta'an 5 keessaa tokko kan taatu Jubaalaan jalqaba torbaanii irratti filannoo gaggeessiteen pireezidaantiin naannichaa Maadoobiin marsaa sadaffaa filatamuu isaanii beeksifteera. Pireezidaantiin Somaaliyaa teessoo isaa Maqdishoo godhate Hasan Sheek Mahmud hirmaannaa mootummaa federaalaan kan hin gaggeeffamne jechuun filannicha kufaa taasisaniiru. Atakaroon sababa filannoo kanaatiin uumame hammaachaa adeemu hordofee mootummaan federaalaa Maadoobee irratti ajaja hidhaa yoo baasu Jubaalaand ammoo deebii kanaa pireezidaantii Hasan Sheek Mahmud irratti ajaja hidhaa dabarsitee jirti. Kana hordofuun ammoo pireezidaantiin Jubaalaand Maadoobeen hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qaban akka adda kutan beeksisaniiru. Mootummaan Jubaalaand hariiroo fi tumsa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu kamiyyuu guutumaa guutuutti adda kuteera jechuun mootummaan Jubaalaand kaleessaa Sadaasa 28/2024 baaftee turte. Mootummaan Jubaalaand pireezidaantii Maadoobeen hoogganamu pireezidaantii Somaaliyaa Hasan Sheek Mahmud heera mootummaa cabsuun aangoo seeraan ala fayyadamuu fi malaammaltummaan himateera. Pireezidaantichi bulchiinsa Jubaalaand tasgabbooftuu taate keessatti rakkoo nageenyaa akka uumamu gochuu dabalatee wal waraanuu fi walitti bu'iinsa gosaa akka dhalatu kakaasaa jiraachuu fi carraaqqii finciltootaan loluudhaaf taasifamu balaaf saaxilaa jiraachuun himateera. Loltoonni Jubaalaand walitti bu'iinsa waggoota dheeraan tureen booda nagaa buusuu danda'an tarkaanfii mootummaa federaalaatiin jeeqamaa jiraachuu beeksiseera bulchiinsi Jubaalaand. Haaromsa heeraa fi bulchiinsa mootummaan federaalaa Somaaliyaa gochaa jiru ofiin of bulchuu Jubaalaandii fi sirna federaalaallee kan balaaf saaxilu jechuun Jubaalaand mootummaa Somaaliyaa himattee jirti. Fooyya'insa heera mootummaa Somaaliyaan ji'oota muraasaan dura taasiseen dura ofiin of bulchaa kan turte bulchiinsa Puuntlaand beekamtii akka hin kennineef akkasumallee sirna federaalaa keessaa akka baatu yeroo sanitti beeksiftee turte. Fooyya'insi heera mootummaa kun sirna sagalee alkallattiin naannawa bu'uura godhachuu yeroo dheeraaf ture jijjiiruun mirga nama hundaaf sagalee kennuu akka guddisuutti himamu. Dabalataanis sirna filannoo pireezidaantii kallattiin kan pireezidaantiin biyyattii ayyaama paarlaamaan utuu hin eegne muummicha ministeeraa muuduu fi hojiirraa kaasu kana qeeqeera. Pireezidaantonni Somaaliyaa duraanii Muhammad Abdullaahi Farmaajoo, Shariif Sheek Ahmadii fi namoonni bulchiinsa Puuntlaand dabalatee qondaaltonni siyaasaa fi dhuunfaa haaromsa heera sana cimsanii mormaniiru. Mootummaan Jubaalaand fooyya'insa heera mootummaa mana marii mootummaa federaalaatiin taasifamanii fi seerota filannoo ba'an akka hin fudhanne ibsa kaleessa baase kanaan himeera. Bu'uurri heera mootummaa kan hin tuqamnee fi dhimma mariif kan hin dhiyaannedha kan jedhe bulchiinsi Puuntlaand dhimmoota bulchiinsaa gara fuulduraa irratti tokkummaa biyyaa fi waliin ta'iinsa uummata Somaaliyaa irratti kan mari'atu waltajjiin marii siyaasaa hunda hammatu hundeessuudhaaf karoorfachuus beeksiseera. Manni murtii Moqdishootti argamu gama isaatiin biyya ganuu fi odeeffannoo iccitii ta'an qaamolee alaatiif kennuutiin himachuun Maadoobee irratti Obii Sadaasa 28/2024 akka hidhamuuf ajaja irratti baaseera. Pireezidaantiin mootummaa federaalaa Hasan Sheek Mahmudis ta'ee Maadoobee waraana ofii isaaniitiin ajaja waan qabaniif hidhaa mana murtiitiin hojiirra ooluun isaaf gaafii keessa akka galu taasiseera. Ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Daawud Awweeyis ajajni hidhaa itti gaafatamummaa qaamolee haqa seera kabachiisuu fi murteessuuf aangoo qabaniiti jechuun Rooyitersitti himeera. Haa ta'u malee dhimma mootummaa Jubaalaand hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabu addaan kuteera jedhe irratti yaada hin kennine. Filannoo gaggeeffame sana hordofee mootummaan federaalaa loltoota dabalataa gara Jubaalaanditti bobbaaseera. Waggoota sadiin dura pireezidaantii yeroo sanaa kan turan Muhammad Abdullaahi Muhammad aangoo isaanii dheereffachuuf jecha karoora baasuu isaanii hordofee Jubaalaand mootummaa federaalaa walitti bu'iinsa keessa galuutti naannolee dhiyaatanii turan keessaa tokko turte. Kaachoo daabboo Somaaliyaa akka taatetti kan ilaalamtu Jubaalaand magaalaa ishee guddoo Kismaayoo faayidaa tarsiimawaa qaba kan jedhamu ulaan galaanaa bakka itti argamudha. Dabalataan bakka Somaaliyaa fi Keeniyaan irratti wal dhaban kuusaan boba'aa fi gaazii guddaan jira jedhamus qubatteetti Jubaalaand.